Wani isaan argan laagaa jaabi waan ammaa gammachuu sin jira isaan guddatan jedha. Nama sana agan iyyeti kaan ittiin qabee kaan du'aan itti goosise booddee beesha kana hawsee nagee. Eeganii fi duuba akka guddatan ijoolleen bakka akka geessisuuf badhaa'ee jettu taate maallaqa isaanii dirree jeequmsanii fi warra jeeqaa geessisuuf waan ta'eef dirree hafu. Yaana haadhatanii ni jeetu qabba. Ijoolleen achi guddattii jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ahleen arraan tana abboo tokko biratti hin argamu. Maalii gaafachuu deema? Waa'ee dhimma keenyaa nuti warri ala jiru kun akkam keessa akka jirru kanarraa hin gaafachuu barbaada. Innis akkuma nama ijoollee biyya alaatii qaba kan dhageetti keessatti biratti dhufee nama dhiyeenya itti qabu waan ta'eef saniif hin argaa fi lamaaf takka isa gaafachuu barbaade abbo. Bagana gaannee. Bagana gaannaa qabdan maal? Nagee qabda. Fayyuma qabdan. Fayyaa qabda. Numa jirtan. Yoorrees. Alhamdulillah rabbil alamin. Ijoolleen Fayyaa nagaya. Isin nagaa dhuftan. nagaa anas ga'e. Alhamdulillah. Haya mee akka bin jaraan kana. Maal beekta? Hayyee. Nagee seenaan isin gaafachuu deema. Hayyee. Ijoolleen teessanoo hangam takka ijoollee teessan quba qabdu. Hangam takka ijoollee teessan walitti dheeni qabduun si gaafachuu deemaa jechuudha. Hayyee. Ijoolleen tee nagaa qabdu. Nagaa fayyaa. Akka ajaa'ibaa. Ijoollee meeqa alaa qabdu? Ijoollee dhiirota maal alaa qabdu? Hayyee. Hangafaa fi hangafa ta'an. Hangafaa fi yaa'ii faduraatti baqattee aan. Ayiwa. Alaa qabdaa jechuudha. Eessi jira? Tokko Yaman jira tokko Suudii jira. Okay. Ijoolleen lamaan sun keessaa hamtuura sammuu qabu. Karaa xiqqaati. Haa Yaman jiru jechuudha. Yaman jiraatu sirni qubanna qaban. Suudii jiru. Suudii jiru kun jiran akka dubbii baranaa dabree guutuu takka. Hayyee. Silaa itti hoggosu waa waa deebi'e. Sila angka baatii lama. Akkuma ati biyyanaa tuqanii fedha. Hayyee. Kanaafuu haati akka ilma namaatii miti akka rabbiitii miti akka isaaniiti silaan of guddisanii gammachuu sun jiboo bashagiraa dhufuudha. Hayyee. Akkaan keessan biyaan waa si waan ergan itti si guutanii fedha. Silaa itti naa guutanii barbaadan immoo hundi isaan na erga sagaddeera. Aan isaan kun haanaa guddatanii naa daraara du'aa haanaa guddatanii biyyeedha kan balaati gufanni isaan hin agarre jeeti. Waan ajaa'ibaati. Hayi. Ijoollee jeetu yoo galmanaa geesse hin beeku hara saniin jetteeti. Bakka isaan Ibillee du'aa godhuu dhiibdee warra sheekaa bira kuttee ani bira kuttee namatti. Booha yeroo kiyyaa fi abbootiin jiranii abbootiin gaddaa san bira illee kuttee kun Abdul Qaadir. Hin baasu. Waan gaariidha. Jiman arab. Dhaqaa abbaa. Dhaqaa kan isaan guyyaa gaariidha. Abdul Qaadir Jeelaan bira Jeelaan Sheekhanaa Huseeni. Oofa abbaa caffee nu namne moo? Warra oofa abbaa caffee. Du'aa ilmaanii kana ilmaan kun naga naa ta'anii. Kiyya qofaa miti kan sabaa guutuun naga haadhan jee. Mee amma asirratti akka dura naan jechi akkaawuntii banadhee maallaqa achirra naanaqaa turanii haan naqban qabu haan naqba qabaa jettu. Ijoolleen tun hanga eegan achi deemte amata meeqa eegee? Guddaan eega kuteeti amata gubbite. Haano. Xiqqaan immoo amata jaha fite. Jaha. Amata jaha jechuudha. Xiqqaan gaa firoona san deema. Haan boodara deema. Kaan immoo du'aa caalu booda xiqqoo bubbulee tuna biraa deema. Okay. Amma eeganii fi guddinni isaanii jechuudha si marare. Wanni ijoollee nama ergichaa jiru san sibira ni jirti. Amma wanni takka bira jirtu haa fite. Waan amata jaamchaan dalagee bakka waan amata jaamchaan dalagee haan kaanaatu itti fayyadamee ittiin qabee haan kaa injiraan ishee kotii biraan dhaqeeti kaa du'aa godhaa Abdul Qaadir Jeelaa hin hafne Sheekhanaa Huseen hin hafne ilmaa qofa abbaa caffee du'aa ilmaan Oromoo maraa bira ni jette ija qofa ta'e. Okay, asirratti ima gaafachuu fedha. Yeroo ani fi kanatti maallaqa isaa kana fakkeenya baaftan kana haadha ani wajjinis wal quba jechuudha warra haadha mucaatiinis ani fakkeenya warra keetti wajjinis wal quba qabdanii jechuudha. Warra kan qoosilaa waan kana dhagayan manaa na baasanii isin na quban qabu. Maalleen akkaawuntii jiraatte? Maalleen immoo sanduuqa jiraatte. Ati immoo Abdul Qaadir Jeelaan kan. Aan immoo Abdul Qaadir Jeelaan waliin mooyyatu na bool jaanii. Ajaa'iba. Balaa naarraatu mampu ijoollee Oromoo hunda. Kanaas hin jabbaa. Ajaa'iba. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni nuti Oromoon ijoolleen biyya namaa keessattuu tahaa jirtu haala kanaa wajjin fakkaatu waan ajaa'ibaati jechuudha. Asirratti
Gaafiin kiyya maal beektaa? Ayyee. Kee amcaa namata jaa biyya namaa jira naan jetti. Maalleen isaa akka gara jira ergatee garuu maallaqa baatii amata jaanuu kanaamu akka dhumatee jiru natti hin beekadhu. Wanta kan jirtu jee kiyyuu baasee kan nama dheebuu isaan ba'a. Amma garuu mucaan maalleen isaa ni jiraaf ta'a. Mucaan gaa gammachuu milkaa'u jira inni. Ni jiraata Ni maalleen. jiraata maalleen ni jiraata abboo inni gagabaa akka wanti taasisu guutuuf ta'a. Ani immoo du'aa itti godhee Ajuan di kota. du'aa itti godhee bakka meeqa dhagee. Ama guru dua dua ada dua macam lah tak kena dah. Baga dua kota ni. Dua itu kau baca yo kota ho akan diwaju. Laa ni jirani. Horii ta'e oguu nyaatan nama wajjin bareedu jettee kaa. Saya botan ke unda. Saayboota kiyyaa fi nama silaa jaalatu wajjin nyaanne bakka narraa fakkaatullee bakka silaamii dhaqee Abdulqaadir Jeelaanii fi Sheekh Hussein kana namni tume yaabee jira. Bakka hunda usuma baafee irraa baay'ee danda'e. Aja ay bagam dah. Gafin kia mali be damat rat mura. Ayyee. Ama jolen ti jo dufte. Jo setru. Abdul Qadir Jeelan kana banki fudatti mo. Sheekh Hussein banki fudatti mo. Mosi banki kana si banki dege malak banki ada jabse kana. Ijoolleen jigaa gidii achi as deebi'an. Inshaallah haara wajjin ana na qabanii anu tujjaara isaanii ta'u. Ani isaanii qabaatan tujjaara kiyya moogamu. Yoo sanan taane egaa oofa abbaa caffiitis Akhirnya. ittiin dhagaa. Misalnya Sheekh Hussein sinaf Abdulqaadir Jeelaanii sinaf. yang malam dia makanya itu bani kasilo nanti ada. Berobat deh itu cukup akan mata. Akkasuma qabate warra oofaadha. Lakin dhagu akkuma du'aa'ii tiyya san galmaan ga'uu Lah, bani malah kaskan dia hinjani ban. Galmaa kan koo. Hin jiru jaga waan hin jiru hin jiru. Feete naan nyaatee anaan nyaate. Yo sih apa yang nukan kemarin dia no. Yoo jiru kan malee hajjan taate qabeenyi waan isaa irratti horee fi kan hundaa'u hasaanii deeffataan anuma irraa qabba. Ya kan berada. Alatti hin barra. Me ide kana kayak gotu. Malah kesana yo kayak saya orang wayu. Ani kaawwee kana yaadere haanaa guddatanii jee. Hasil dari itu dua ibu. Du'aa'ii godhe malee ani. Kanaan dhufaa hin yaadne. Oke. Du'aa isaanii barbaada. Du'aa ilmaan Oromoo mara waraan biyyaa bee xayyaaraan biyyaa bee doonii biyyaa bee. Kahara dhumuu fi Ama kasudi juga malah kayak erbut jelas lah. Darbe darbe. Kasuudii yeroo kun dabree amma kun karaa lama qofa dubbise. Saya tak kemarin bayar dia. Karaa takka isa maallaqaa Itoophiyaa kana meeqee ergee karaa takka kuma dhibba lama ergee karaa takkaas kuma dhibba shantama ergee sanboota ni dhageenye. Waktu keluarga itu. Ni dhageenye. Kana gammachiise immoo qayyaman jiru kana. Oke, saya tak cuma di balam merek. Saya tak kamu cuma di ba official ta merek. Uno masih jauh itu waktu kau ni. Kun immoo hanga akka yaada fayyaa beekummoo Ini waktu kau ni. barjaa guyyaa lamaa kun aadaa jiru Itoophiyaa walumaan beeknu. Ijoolleen fakkeenyaaf biyya alaa jirtu waan ta'eef kana wal qabdi jechuudha. Maaliif isaan argan sun gibira ooluutti ijaatu hin ta'u. Gibira mana xiyyaati ooluutti ijaatu hin ta'u. Duuba gibirri lafarraa kafalama malee maallaqa namni ergurraa kafalama. Ayiwa akwaanti biyyi naana qadiigaa maaliin akka jiru kiyyatti hin beekaa erguu baasuu irraa rakkoon dhumnaan. Hannu Kaannu maala mana kiyya jiru biraa irra kaddaa. sibiila waan jiru jecha sarmaan Haala namni haasaa fayyaa dhabbullee ollaa bakkatullee baasuu qaba sirraa. kuma sibiila jiru. Baasuu qaba. Borummaa ijoollee teessoon akkam ta'a ijoolleen tun gara fuutii gara ilmaan horti waan argatan akkam jirti yaani fakkeenyaaf. Waamaan lafaa qabuutu isaanii samirraa. Lafaa jechuudha. Waamarraa lafaa qabuutu isaanii. Waan ajaa'ibaati. Ammas ijoollee tasbira jirtuufi ammas hangaafummaa si godhe beekadhu tasbira jirtuufi yaani tayyam ta'iddu mee qabdi ijoollee Ijoollee jaan qaba. jaa qabdi. Jaan amma sibira jirti afur. Afur namni itti lamaadha jiru. Amma ijoolleen tuni faayidaa irratti jettamu akka ta'etti kasaaraa irra jirti. Ani yaada jala kanatti umrii isaanii lakkaa'uuf kan faayidaa irra jiran natti fakkaata. Garuu kun amata jaha fixee kun amata afur fixee seegalee sila an umurii jiraatanii irra naawun jedhee galaaganii isaan lakkee. Fakkeenyaaf eegee deeman kana mana baa jaartee fi Mana gaa xiqqaa fultaanaa kanatti ergee loon 800 jaaree ka xiqqaa kanaati. Sanga kanaafuu kiyyumaa itti ba'aa jiru malee bu'aa irraa argamu isaan irraa dhibu. Kiyyumaa itti dee'ee amma akkaawwantiin ta'e manaa jirti maaleen achirra jira yaani garuu akkaawwantiin duwwaadha.
duwwaa tingee oruura jimaa fi waan oruura gammade Isaan bal'ina keessa jiru waan ta'eef ganaa dalaganii ergan. ganaa dalaganii ergan malee baankii duwwaa jechuudha. Amma sana akka erganii himattaa jechuudha siyaasii. Seera akka yaada fayyaati gargaraa kana nama gabbisanii akka wanti biyya kanaas irraa buutanii bakkaan silaa du'aa'ee dhaqee tana hunda akka du'aan sun faana biyya nara qabdee akkanaa godhanii barbaachisa. Waan gaariidha. Waa fagoon jirtu ishaan lamee karaa lammadaa waliin dachaaneeti fiidiyoo lammadaa jechuudha. Aywa Karaa lammadaa isa deebi'a. hayyee Asumarratti daawwattoota tokkoon qaba beektaa? hayyee Arjummaatti kaameera maqaa kanaa waliin wayaan biran laaltu hayyee maal laaltu dhiise yeroo qabu hayyee karaa lammadaa isa deebi'eet maal akka wanti si wajjin fiidiyoo mara hayyee ishaan la yeroo biyyee hayyee jabaadhu hayyee ijoollee namaas akkaawuntii ni buutti hayyee ati jabaadhu ishee kuusan dhaqi hayyee warra wanta baalees bakkeettu Abdulqaadir Jeelaanii dhaqi aywa mooyyee dhaqi Abaadiriis abaadiris dhaqi tuumi balaa haa ta'u mooyyaa keessa tumaadha tuumi sinjee jabaadhaadha hayyee akkasii kaa ijoolleen ta'anis haani mana haan Isteefaa dalagee haani kompiitaraan dalageettee bire kompiitar tume ijoolleen ta'e biyya arabaa keessatti kompiitara waan dalagdu ati teessee nyaachuu qabda jabaadhu fiidiyoo lammataan isin deebi'a hordoftoota kiyya fiidiyoo tana akka itti ilaaltanii irraa waa baratan abdiin qaba.